Sponsora kan isiniif godhe Baankii Awaash. Sa'aan koo deemaa waan jiruuf asumatti nagaan itti dhaabdee deema. Maaliif tuuta qolan turtu? Iftuu achi ga'een deebi'a hin turu. Rakkoon qabu nan deema. Iftuu waan mata illee siif fidee dhufan jedhamuun maanni ati garuu yaadni kee akkas miti. Amma na biraa deemutti baay'ee ariifataa jirta. Dhiifama guddaa. Tole maal siif fidee dhufu maal barbaadda? Amma ergansi kadhadhee booda amma maa dhiisi. Kuni garaa kee irraa miti. Jaalalaati naaf qabdu. Baay'ee isaa natti agarsiisaa jirta. Naaf ga'ee deebi'e. Tole ni deebi'e. Wal sin geggeessa. Akkan si jaaladhu silaa ni beekta. Maaltu sammuu kee akkas jijjiire garuu Iftuu? Anis sin jibbee sin jechaan jiru. Garuu wantan sirraa barbaadu nama gaarii akkati taatudha. Gara namummaa sirriitti akkati ceetuun barbaada. Faana deemnaa. Garuu jechuudha. Garuu mooraa mana isaanii keessa deemee qabboon ijji dalgaannee ilaalinaan. Beektaa miti amala koo. Cufeen mooraa mana isaanii keessa kaa'ee fidee deebi'ee dhufaan. Dhageessettamu nama sababaa kan hungoon. Sitti beera. Manatti gadi. Gara laafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessa jajjeessa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun urjiin duute daaraa taate. Kuma shantaa. Maaliif waliin turuufis yaadamuu qabda? Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli fi ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaasee baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. konkolaataa fe'iisaa tokko televiziyoonii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu Awaash irraa fudhaa badhaafamaa baankii Awaash. Ana kam jirtu? Fayyaalte? Nagaa keessanii? Seeni warra manaa barbaadeetu? Warra manaallee barbaadee miti harmee qabu barbaadee. Jiru laata? Harmee qabu jechuun ana. Isinidha harmee qabu? Ana harmeen qabu. Intala koo. Akkam. Naguma. Akkam. Naguma. Fayyaa keeti. Mee fiigiiti. Suuqii masee gubbaa kanaati misira kiiloo tokko naa biti kottu meela fiigiiti la. Tole kiiloo tokko itti miti. Kiiloon ma tokko. Silaallee walakkaan hungaa ture. Garuu maal godha erga kiiloon tokko walakkaa ta'e iyyuu barrisaa tureera. Mee kiiloon ma tokko bitii kottume nan ilaala. Madaalli makallitti irratee si rakkisee miti. Madaalliin hir'achuu duwwaadhaan isa duwwaadha kan hir'ate. Nuu yaaddoo isaatti hir'annee dhumnee kunoo nu argita waan nuti fakkaannu. Kana booda madaalloo fi keenyaa bitachuu qabna. Maalitti gootat immoo?
Daldala jalqabuuf mooti immoo maal goota madaalli? Lakki gaafa isaan safaranii nutti laatan isaanuma biratti safarannee bitanne jechuudha. Safartee bittaa isa booddee immoo gadi bu'aatee immoo muuzii nagaddaa kana waajjira galee hojii walitti nu buusuu barbaadde taati. Mee beenume fiigime? Ila dursa dubartii kanatti immoo kan agarsiisnedha. Sitti meeradha. Qoosaa akkasii lafa keessa. Kana immoo misira bitatte immoo jettee immoo naxalaa seesa moofaa sana fuuteetu mukatti aseechi fannitee sirbiti. Been itti nagarsiisin. Oduu isaa sin naqin. Tole haasa'ika immu kaayin eenyu naan jettee maqaa kee? Iftuu. Ishoo iftuu koo maarree nagumaan na barbaadde intala koo. Qabu waliin mooraa tokko barannaa. Qabu? Maal ta'e mucaan koo? Mata dhugaan mi qabu inni na. Qabuun koo maal ta'e ree? Maal natti immoo dhufte intala koo? Omaayyuun taanee sin jechaa jira. Lakki har'a garaan koo lapheen koo nana'a. Ijji koo bir jetteen. Maaluma arguu fi maaluma dhaga'uu fi otoo hin jedhu ati dhuftee kaa. Lakki. Garuu inni kun dhuguma isaati. Isa dhugaa nagaa isaati. Akka nagaa ta'e isinitti himuu fedheeni malee. Ishoo haa ta'u. Nyaa iftuu koo garuu sin beekne ati intala eenyuuti? Warra intala obbo Badhaasaati. Warra manatti kireessitan jechuu kooti. Kan obbo Badhaasaati. Maarree gaafa sin argine. Yeroo sana barumsaaf gara Finfinnee deemeen ture. Kanaaf fedha kana sin argine. Obboleessa keessa xinnaa tokkotu innaan ani meeshaa achii guurus olii gad jedhee waan gargaaraa turennu isatu na beeka. Inni sirriitti sin beeka. Har'a immoo sin argine waan ta'eef nagaa sin gaafachuun dhufe malee. Giiftii koo bareedduu koo. Barumsa akkamiree amma barachaa jirtaa? Ishoo. Mooraa qabootiin barachaa jira. Qaboo koo wajjiniin daddaftanii ol argitu kaa? Amma kanaan duraatti illee baay'isni waliin argine. Isa kana booddee garuu hin beeku. Lakki wal arguu qabdu malee firri gaariidha wal baruun wal cinaa ta'uunis gaariidha intala koo. Maarree baasuma taa'een manuma duwwaatti si gogsaare ela buna daddafeen amma danfisee dhufa haasa'ee mukaa'ee. Lakki isa dhugaa. Anoo taa'ee malee buna dhugdee deemtaa. Rakkoon qabu. Anoo mummarrii dhugeen dhufe waan ta'eef rakkoon qabu. Maal manni sitti baran tala koo afachuu buna suutuma jechaasum tumamaa dhaaban. Rakkoon qabu. Itti goomaaloo buna siinii tokko dhugi. Galatoomaa armii qabu. Yeroo biraa dhufee dhuguu nan danda'a. Ishoo haa ta'u ga'ee gajattee. Qaboon kun naguma isaatiire. Inni nagaa isaati. Isin akkam? Fayyuma. Qaboon jaallattu natti fakkaata. Jaalala isa kam jettaa? Jaalala isa afaaniinuu dubbatanii fixan miti. Qaboon koo anaaf ela qaroo ija kooti. Qaroo koo jechuudha dhugaan siin jedhe. Innis baay'ee sin jaallata akkuma sin jaallattan. Waa'ee koo sitti meeramoo? Natti meeyyuu miti. Jechuun isin akka mana nutti kireessitan itti namni natti fakkaata. Sodaadheen isa dhokseen tala koo. Suuta jedheen itti ma jedhee isa dhokseen ture mee? Gidduu kana yaadni koo badeera. Fedhiin qo'annaa koos badeera. Sababii inni badeef hin beektu immoo hin beeku calliseetu mana cufa. Waatarni immoo mukaan si cufa. Nama si godhee tanani dhiphina koo furmaata na laata jedhee si mariisisa. Ati garuu yeroo hunda rakkina namaatti qoosuu jaalatta. Siif yooma hiikni heerumaa siif galaa. Akkam? Waan tokko sitti himan utuuti jecha haalaan koo hin barinini hiriyummaa itti leekcharii kennaa turen. Erga hiikni heerumaa siif galeef immoo qormaatan boruu qabuuf fedhiin qayyamannaa koo cufameera hoggaa siin jedhu mukaan immoo faatan kan cufame kan jettu balbala mana keessanii immoo moobaayilii keesseeti. Inni mukaan cufan illee bara sin dhalatta nafee bara keenya obboleessaa as teessee riimootiidhaan cufta. Ishii kana harree nama sin beeknetti koosi. Har'uma kana harmee kee miti kan yeroo ijoolleen mana hin jirre riimootii fudhatee ullaa dhaqee ishii kamiin jijjiiruu jedhee nama gaafatu. Ati immoo saalfattuu waa'ee balbala riimootiin cufamu haasofta. Maal? Numtaa isaas hin barsiisne moo? Numta ofii keenya isaas hin barsiisne numatti qoosuu jalqabdanii?
Numa ammoo jaba numatti moo kana barataan barsiisaa caalaan hin beektu ati yeroo firee ishee dhufte mee lafa siwichi wallaaltee ibsaa dhaamsuuf itti lafa siwichi wallaaltee mee guyyaa guutuu ibsaa fuufaa walti dhaamsuudhaaf har'a nama taate nuun nama taate nuummoo kana ibsaa kamtu amma namni dhaamsu barbaadutti tura. Ani ibsaa waggaa ishiin ofiin dhaamtu malee waggaa namni dhaamsu argee jiru. Ani mee jaba ishee manni ganna baduun aarsa gaafa mana jiru ibsaan ganna gaafa mana jiru ibsaan baduun aarsa malee isheen mooraa kana keessatti badumoo abaduu ji'a tokko guutuun baduu anaaf fedhe rakkina maalii qaba inni na gammachiisa inni mooraa kanaa moo natti tola naan maaf sis tolan maaliin beekture ibsaan gaafa badu isin warri dubbistanis nu warri hin dubbisnes isin warri camaccamaa waltanis nu warri ta'aa oollus hundi keenya wal qabanneema halkan hin rafna goofta gaafatan teenshiin hin jiru waan tokko hin jiru. Hin gowwoomin kan takkaa kaate fi kan takkaa nyaate hin qaqqaban. Inni guyyaa dubbisaa oolu siisaa halkan halkan dubbisa hidhee odoon dubbisiin afu ni caala. Ani mee jabaan maaliif daati? Atuumee waama GPA kanaan mootummaa waaqa galtu weessitti fakkaate ol fuutee mana ilaallee jannata waa ittiin galtu sitti hin fakkaanne salphii si ilaalame maala. Akkas jechuu koo miti bara. Erga mana eeganii sareef qoricha ta'uu isa jedhanii fayyadan. Dhiisati. Ati inni qabxii guddaan eebbifamtees ani inni rarree eebbifamees nu dhiise inni kutaa 10tti kufee hafees maatirikii hundi keenya wal qabannee matu koobilee hafuudha hojiin keenya koobilee maa hafuudha hundi keenya kana dhugaan kun jalaan badeneeti. Ta'us shuba inni baratee afii fi inni osoo hin baratiin afee tokko miti. Qomoon baratuu fi qomoon waa kadhatu kufee nafu. Jaba waan tokko sitti immoo koobilee maafuun sun iyyuu obboleessa koo yoo fira qabaattedha kan hin dagatin. Kan qabummaan itti nimtan ani iyyuu waan an argeera waan ta'eef maaliifas galuu filattan garuu sin Yaan talakoo jaaladhee seete barbaadee seete garuu maali ilma koo mucaa koo olii gadi fiigee asii achi fiigee of barsiisee yuunivarsiitiidhaan of qaqqabsiise amma immoo yuunivarsiitii keessa jabaatee akka inni baratee fiixaannaa bahuu fi mana kana kireessee qarshii achirraa argadhuun immoo mana dhiphoo kana kireeffadhee waan achii immoo harka koo irratti haftu immoo ilma koon ittiin barsiifadhaa jedheeni malee jaaladhee seetee iftuu koo. Namni jaalatee mana isaa bal'aa gadhiisee hin deemume rakkootu isa gadhiisiisa malee. Garuu namni akkasitti harmee isaafis ta'e ilma isaatiif aarsaa kaffalu hin jiraata? Moo kun waan guddaa ta'uu isaati qaboo koof kana dhiisiiti waan biraallee yoon godhe waan tokko natti hin dhaga'amu. Innis immoo anaaf akkanuma nu wajjin rakkatame iftuu koo jaan beekneefi amala qaboo kooti beektooti. Gidduu kana qaboo wajjin haasoftanii beektu jechuun bilbilaan. Lakki guyyaa lamaan tokko ta'eera. Bilbiluu firee jechuun akkasin nagaa gaafatan yoon barbaadu ta'e nagaa gaafachuu. Garuu dhuguma keeti miti iftuu koo ilmi koo maan taane miti. Homaayyuu taane nagaa isaati. Omaa rakkoon hin jiru anu nan bilbilaaf. Hello Armi. Hello. Nagaa waltee qaboo koo. Akkami? Naguma. Maa inni immoo gidduu kana na irraanfachuu wayii jalqabdeetta gurbaanana. Maal Armi akkamittas yaaduu dhiisa. Si malee maal qaba jettiitu. Maal jechuu dharee kunoo eeganaa bilbilteellee guyyaa 2 darbe. Lakki waan biraatu jira garbittiin ana. Waan tokko dhagaan jira. Armi har'ammoo maal dhageessi? Qoosaa jirta baay'eema.
dhaga'uurrayyuu darbeeni kunoo ijaanu argaan jira. Maali gurbaan kun maal hojiin motoreen dhufuuyi? Dubartii kanatti gortee ati? Maal fooricaa? Kennime? Yaadaan badeeni. Maaltu yaadaan si balleessa? Misira bituun yaadaan nama balleessa? Maal taanaan badda yaadaan? Kana kaa kunoo misir. Akkuma jirti misiratti kana kaa kunoo la. Safuu yaa misira. Misiraaree kun cirracha malee. Hin kolfitee? Misira miti kun akkuma jirti cirrachaan bitee dhufee jedhe. Cirracha qabaayi. Misira qabaayi jettu. Misira qabaayi jedhi na gaafadha. Seeruun lakkaa'amti. Cirracha caalee misiruu keessa utuu lakkaa'alu keessaan lakkoofna. Egaa isa mooqeen gaafadha. Maa itti gaafatta gaama kana maal namicha oomishe moo? Inni soon bite maal gaafachuu irratti amate moo oduu odeessuu dhaquudhaaf gashee shirkaa keetti? Misiraan bitee dhufee haadha shumaaf jettee oduu keetiif jettee kaate gaama. Mee haa ta'u mee kan mee qarshii deebii isaa fidime silaa si gaafatan malee yaadattee namatti hin laattu ati. Kanaaf mee fidi birrii koo. Raafadhee miti. Maali dharee? Xinnummaa keenyaa kaastanii hangafa keessaniif deebiin deebisinaa jettanii nu guddistanii. Kanaaf nuuni hangafa keenyaaf deebiin deebisna. Akkasii deebiin deebisinaa qarshiituu hin ta'ini. Yeroo haasaa namni haasa'u nama guddaa wajjin oduun odeessinii asa deemtee oduun odeessiniidha malee deebiin deebisinii miti kenn. Egaa deebii oduun jaallenne deebii qarshiis dhiisuudha akka. Qarshiin oduu wanta walitti fidu jiru fidi. Maali amma kun maal gooti? Kenni siin jedhe gurbaadharraa kan sitti beera kenni. Ati mee silaa ati adeemsi kee tokko naa galaa jiram dubartii sana. Mucaan kun dha akka inni gochuu barbaadeera taate. Lakki. Maalidha barbaaddare? Fidi. Kenni mee dara itti naqee takka saan buusaa jetta takka boolla buusaa jetta. Ani kanaan zayitii immoo zayitii iyyuu bittammoo itti odeessita abbaa oduu. Lama. Kana birrii soddoma naa deebiftee? Dubartiin isheen guddoodhitu isinitti tuqqatteetu. Huqqina miti birrii soddoma deebistee hin jedhe. Haasaratti hin baay'isin. Maaliin godhe aan namichicha gurguruu kiiloo tokko birrii 70 naa laate. Kanaafuu maal haa ta'u itti irratti immoo? Maal haa ta'u hin jedhe amma. Kiiloo kana amma birrii 70 bittee kan? Ani waan hin beekaree namichichatu kiiloo tokko birrii 70 naa laate hoo. Badhaasni abjuu dhugoomsa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareecha. Kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa. Isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati. Abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa 7ffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko, televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Waan hojjechuu qabdu yeroo hojjettutti jabaattee hojjettee yoo milkaa'uyyuu baate bar tokko osoo jabaadhee hojjedhe jettee of hin komattu. Kanaaf there is no substitute for hard work kan faranjoonni jedhani. Tole nagaatti qacooko. Dhugumeetti. Shaba dhugumeetti. Ani sarraan kana booddee jechuudha. Sakee kana hojii oolchuu hin qabaanis. Gorsa fudhachuu dhaga'uu bichaa odoo hin ta'in hojiirra oolchuu qabda. Anis kanaafan jedhe kana booddee jabaadhee dubbisuu hin qabu. Harri maalidha guyyaan? Roobiidhani wiixata dhuftuu kaasee sirriitti dubbisuu man qaba. Sirriitti gattaa'e. Maalo. Amala kee keessa isumaati waa tokko jechuudhaaf guyyaa filatu kanan na aarsaa jira. Maal gochuun qabaree? Guyyaarraa roobiidha. Roobiin immoo yerruudha. Guyyaa yerruudhaan dubbisinaan jettaati. Atumtiyyuu jalqabuma koo akkan guyyaa yerruun jalqabu barbaaddeeti. Guyyaa yerruun jalqabu? Eeyyee nan barbaada. Jalqabuu qabda. Yeroo fi bishaan lagaa tokko. Bishaan lagaas tokkicha yaa'ee darbinaan lammata hin waraabu. Yeroonis tokkicha si darbinaan akkuma bishaan lagaa san lammatan argatu. Kun sirriidha garuu? Garuu hin qabu. Haqaadha kun. Kanaan dura yaadatta miidii jalqabuuf jennee wiixatan jalqaba eeyyamanaa jettee turte. Wiixanni dhufee ture. Ati garuu? Inni maal akka ta'e beektaa jaba? Hin beeku. Ilaa jaba maal sitti fakkaate? Isa dammoo waan hundumaa. Guyyaa sana yaadatta wiixati maa irra oole? 27 irra oole.
Ani immoo gaafuma tokko jalqaba wayyareeniis. Jettee dhiiste. Gaafa tokko sanoo jalqabdeere? Gaafa tokko immoo yaadatta yoo ta'e dhufee sanbata xiqqaa irra bu'e. Sanbata xiqqaa immoo beekta gaa. Lakki ani qoosaan jiru qaboo koo. Dhugaan siin jedhe. Maal argite immoo? Mee keessummaa kana dubbisee laa. Keessummaa wayiin na bira jira. Keessummaan qabaa? Keessummaa akkamii? Keessummaan ati ergitee na bira jira. Dubbisi. Maalan dubbisaa harme? Heeloo qabu. Akkam jirta nagaa keetii? Heeloo naguma? Ani nagaa kooti na barteettaa? Lakki siin barre. Sii moo isin jedhu? Siis isinis hin jedhin maqaa koon sitti hima. Tolee sammuu natti himi. Garuu sitti himuun dura sagalee kana dhageessiin beektu? Lakki dhaga'een beeku. Dubartiitti kana naasee bilbilaan harmee koo waliin qofa. Lafattoo jechuun qaamaan. Lakki matuma sagalee kana yaadachuu hin dandeenye. Eenyudha garuu? Iftuudha tole iftuudha. Iftuu? Iftuun kami? Sagalee koo sin beektu iftuu si yaadattu? Dhiifama. Harmeen koo fira iftuu jedhamtu akka qabdu natti hin himne. Ati fira harmiidha moo? Ana iftuudha. Yaadattaa ishee yeroo harmee koo yoonaaf iddee malee sin ajjeesa naan jettee sanaadha. Sidhaa edha. Anuma dhaga'iyyee. Akkamitti harmee koo baruu dandeesse garuu? Jechuun maal gochuuf ishee bira deemte? Maal jechuudha? Deemoo kan barbaadu sitti meeramti? Horii mana kiraa geessite moo? Namni yeroo horii kiraa manaa duubitti wal barbaada jechuudha. Horiif malee nagaa namni waliin gaafachuu hin danda'u. Jechuun sababa biraati ittiin harmee arguu dandeessu barbaadee waan hin dhabeefidha. Qabu. Yeroo mooraa keessatti wal argine sana yaadatamti harmee kee biroo akkan barbaadu sitti himeen ture. Ati garuu maayyuu hin fudhanne na jalaa calliste. Ani immoo gaa ofii makootiin deeme harmee kee bare. Nan balleesse moo garuu? Kanumaaf jettee harmee koo baruu barbaaddee hiriyaatti. Maal jechuudha? Fidi maal jechaa jira? Heeloo. Maa inni kan akkanatti bilbilaan duttu? Maalin godhe harme? Gaariin goone qaboo koo. Intalli koo dhuftee yoo na dubbiste maal rakkoon jira? Maaltu si aarsee si iyyisiisa reesiin? Namalee mucaa biraa qabda moo ati? Kunoo intala haaraa da'eera. Garbicha wayi. Isayyuun in aartaayi loltaayi. Ani isa kanan beeku gaa harme. Qaboo koo. Oo harme. Har'a baay'ee maqoosaa jirta garuu. Ani harmeen kee yoon qoosee yoon xabadhe maaltu si aarsarii? Si aarsaanni kun? Lakki maal na aarsaa natti tola malee. Isheen immoo akkatti bareeddu mooyi. Harme ani isa kanan beeku. Dhufuu ishee sirrii waan goote natti fakkaatu. Bareedina ishii hubannee jechuu fiire. Harme mee jedhime. Ani borqormaatan qaba seenee dubbisuun qaba. Jedhi haa ta'u boodaa sofna. Siifan bilbilanu. Haa ta'u. Nagaatti. Duddee kan life enjoy gootu malee mooraa keessa ooltee keenyan laayibiriitti kan ija babaasaa ooltu miti. Kanaan fedheen malee. Shubaa life enjoy gochuu fi yeroo dargaggummaa kee kanatti jireenya kee boruuf har'a waa ol kaawwachuun gargari. Jecha life jedhuun immoo jireenya kee boruun balleessa. Jireenya kee boruu jettaayi. Asii baatee naani gaa'ela dhaabbattaa dhamanaa fuutaa meekaappii haadha manaa kee teettaa paampersii daayiparii maal kun waan hundumti kuni sirradha. Kanaaf yeroo ta'e sirriitti ofii laayifii keetii waan agartu tokko hin qabdu isaaniif jiraata. Kanaaf yeroon amma laayifiin asitti dargaggummaa akkanatti fayyadamuu qabda asitti laa jaba yeroo kanaaf jalaan dabarsin. Ilaa jaba asitti nima atumti yeroo kanaaf jalaan dabarsin. Shuba ati haaluma kanaan iyyuu itti fumnaan laayifuma jettu sanuu waan xumurtu fakkaatu. Yaadatta
Simisteera darbe amma xiqqoodhaaf mooraa kana keessatti hafti. Kanaaf simisteera isa kana jabaattee qayyabachuu baannaan innoolee dhugaadha jabaa koo. Kana booddee ari'amee naani sababa akka warra duriillee sababumaan himadhullee hin qabu. Mee waan kanaa nu haa ga'u baay'ateef qorichan ta'u amma isuma sitti mee yoo na dhageessoo jirru. Balbalaaf gorsi salphaadha jedhani. Kana booddeenis gorsa kee hojii irra oolchuun qaba. Ammaaf ka'ime fedhiin qonnaa koos badee waan jiruuf hin baana. Baanee fedhii qonnaa kee barbaannaayi. Eeyyee udu beeksisa baasnee barbaada. Warra argeef immoo oolmaa keessaniif galatooma jenna. Warra argeefi gadi deebisna jennee beeksisa baasnu akkasuma yaa. Kaayimee baanee qilleensa fudhannee achuma buna dhugnee deemna. Meesii batoo beenuun deemna. Bareedduu koo giiftii koo. Qaboon koo si aarsee moosis. Lakki. Garuu amma deemuun qaba. Deemuun qaba gara mana. Maalu xinnoo haasa'e kaa. Yeroo biraan waan dhufee nagaa sin gaafadha. Ta'u kottu sin gaggeessa. Kun qofuma isaa hojjetamaa gaa? Misirri kun qofaadha hojjetamaa? Akkasumatti itti nammee waa malee. Kun yoo mulluu isa hojjettani wayya. maal dharraa mulluun qaba moo? Anatti ittoodhaaf kan barbaade malee mulluudhaaf miti. Miindaa eenyutu immoo dabalee laata shamsuun kan inni immoo kanarratti immoo dabalee. Anoon beekuu jechuudha. Gaafa hiriira mindaana dabalamu jedhanii hiriira gaafa baane jechuudha. Shamsuuni isaan dura goree mindaana dabalamu jechaa ture. Shamsuu waa'ee mindaa dabalu maaltu sagashi? Hojjetaa mootummaa wajjin immoo shamsuu maaltu sagashi? Hojjetaa mootummaa mindaa dabalamee jedhee horiira ba'e shamsuu maaltu sadibe? Inni immoo as deebi'eetu kan isaatti immoo mindaa nuu dabaluudhaaf. Maa inni gaa kun gatiitti nuu dabala gaa kan isaatti immoo oduu dhaggeeffatee dhufeetu waa'ee isaayyuu ganaa kan karoorfame malee wanti kun eessaa dabalame? Yeroo darbe TV irratti gatii gabaa sirreessina jedhanii qorannoo irra hin turre. Amma isaan qoratanii xumuranitti immoo nuun immoo qoramnee dhumne kaasitti. Qorannoodha ganaa qorannoo irra jira. Amma tuula mandara kanarra naannoofte gatiin farsoo doolaarii ta'eera. Farsoo. Ani waa'ee farsoon beeku waa'ee saambusaa malee garuu an saambusaa nyaannu keessatti qola malee misira keessatti arginee hin beeku. Ani misira dabale oomin seeree istaayilii biraa fidan jedheeni. Maal yeroo nyaattu hin argitu? Ofuma istaayilii seeteetu gogaasee qorqitati. Homtuu misiri keessa hin jiru. Amma didaanis doolaarii dabale jettee inni ifni keessan. Gatii ittiin dabalee seetti. Meedeechi fidaa meeqa istaayilii saambusitti isinitti argisa. Natti argisiista moo naa bitta gama naaf isa kana keessa birishaan bitatuuti birishaan immoo deebisi fidi kun. Maali birriishani maal naa gooti birriishani? Birri meeqa dare kana keessa birishaan deebisi. Isinii misira kiiloo walakkaa bitachuuf argachuuf jettanii kiiloo tokko bittanii nuun immoo saambusaa tokko nyaachuuf jennee saambusaa lama bitanna. Walakkaatti galtitti isheenis. Isheen walamaan iddoo tokkotti nyaattaa jechuudha. Maalata akka mabshaadha barbaadde siraasee wajjin ooltati. Beeka oolmaa keessii beeka. Dubartii sana wajjin ool hin dhiibsa taanaan hin dhiibtu taanaan garuu akkotee sana jalattan si hambisa siin. Ishee wajjin akkotee haraqee sana jala teessan sana. Mee beennarra ati immoo duukee odeessi gaa dubartii sana wajjin. Maali birriima kudhannaa laattanii miliyoona tokko waan laattan seetanii. Isaan kudhanii miliyoona takka inni deebiin. Maali birriima kudhaniim. Amma na si laattee ati haraqee. Kudhan tuffattee kudhame bilik jedhi. Kun maal goota amma kuni. Anaaf dubbii keessa nan gali. Haa ta'u kaamee waan galatoomaame. Mee haa ta'u mee ilaalla. Badhaasni abjuu dhugoomsaa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareechaa kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa. Isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati. Abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kuppooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Kenya taka kodannee fuudhannee